Oh, عليك يا قالتو. أما أثبت وانباتو سي. Itaati sirraa qaba kan itaati sirraa qaba bar. Yoo namoota achi ba'ame أنا في ناديسني. marraa meeqa si dhiisaa turan beekame maa wayita. Asitti Oromoon tokko نفاس kaawwalaa نمش. boo'isaaf si dhiisa inni dhugee نفاس. jennaan lama immoo qaxxaamuru. نفاس يا إيه. Yoo namooti yoo namooti si faarsa. سيمون ريما وري. سيمون يلا نفاس يا مدفيتي. Bana lama sirraa qixaatii lama sirraa qaba sadi bar ani kuma lamaanuu marraa sadi si moo'e bar. أما نفاسيتو ولو ما قال. Akka jaartii kootiitti si faarsa garuu qixaatti si faarsu. يفيد أنا كجارتي تي تك نفاسيتو مبربر ما تجارتي تينا أيوة اسمع Qixaatti مرمتي kan أنا yoo يوم ما barbaadde تبغى qixaatii yoo taate qixaatii sirraa qaba. بس Yoo faaruu كجارتي تسفر akka jaartii na faarsi. أنا سيمون جنة. Taate faaruu بسم يموت الله أنا أقول في ما جارتي وفي نساني كان سفار سنانجل. دوار akka jaartii hiyya. أعوذ بالله. أرجومان كمنابن. Qixaatii afurarraa qabda. Qixaatii marraa afur isaan marraa afur moo'ayyoon marraa afur si moo'e bara. والفول مرة الوقت فرمان مرة لما أسجدي. وريكم كاواني أمسي والفول كوتا كوما الوقت لما. بسم الله أبو Marraa afur ورقني ما wallaa. هوني بس تابي قدا أمد تابي قدا. وري ملتوتا أبدا ملتوتا تاكي نوكي نافس بالتالنجين. Kaarreetti koo jedhini. Ana moo tokko wal akka itti akka jedhaane. Yoo akka jaartii na faarsi jette hin faarsa. Yookaan dammoo إنفيد أنا كجارتي تتاكا نفاسيت. jaarsi eekoo na faarsi yoo isin jette ni faarsa rakkoo miti. Yookaan akkatti hin faarsa. جار جاريات. يوم نفوت. ولا بوت والله كوبي لينكي قدا تابي قدا مي. تابي إندقتنا. Ini ture amma shaanaatti kaannaa boo shaanaan kenna. Shaanaan kiyya dhaama akka siititti narratti. Ganama koota akkana wal bohaarsina. Anillee ganama firiidhaa firoo barumsa geesse. As mul'atte. Daa'usmi akkanarta as bahi mee inni laa xiqqashoo mul'atte. Kun bar jawaalatti wannoo akkana jira malee kaameraa wannoo miti yeroo. Baga si agarre kinu. Wannoo kaa'anii jiran hin mul'isa wannoo miti. Maalin? Taapbii godhaa har'a jala jirtan taapbii godhaa. Afarsa osoo maataa jiru akkana naaqata akkatan kaachi ta'anii. Ayi afarsaa fira gaafa rakkoo osoo hin jennu moo. Afarsaa goota koo osoo jennu moo. Wayne. Dhiisi jaartii namaati maal eeboo nikaa namaa kan ofirraa qabdu dhiisi warra jettan hoolota. Jaartii namaati. Abboo manni kun gara jalaa dhaqina uummatuma Oromoo kana jalaa qo'anna. Daa'ima mucattii yoo heerumte kun nama heerumee fakkaatu singilii qabdi. Dhiiranuu wal nagaree takka ammoo fira. Hin jedhan malee. Amma narraa gabbuuta moo narraa hin buutu ati us jettu amma waa'ee koodiis. Kaaruu kee kana laalee akkanuma miira keessa hin galcha waan hin beeku. Isuma dhugaati barsima duuba si jaaladhaan osoo sirratti hin ta'in. Anamma as dhufee naan jaalala kee ibsachuus sodaadhe. Wanni haasa'uu na dhoorgee akka taa'u maal. Kaarroo waan namni hin qabne qaba kana nama hunda qabaatuyyuu kaarroo qabda. Fiyee. An kaarroo ni qaba. Kaarroo jechuun ani namni kaarroo qabu hin jaaladha akkanumatti. Dhugaa wallaahi jaarsa irraa abdii kutanii isheen kuttee abdii isheenii. Uummata jaarsa hin jenna isin haa jarjarsuun jedhu jala deemtanii jaartiitii yaa boodatti. Umma firoo jala yoo dheetan jaartus mi'a jala neef jala dhaqaate. Kalaas Zeenabaadha maqaan isillee. Umma firoo dhiisatii Zeenabaadhaani. Zeenabaadhaani maqaan kee? Normaalli. Laa usmiyeedha. Zeenabaa usmiyya jala achi dhaqa. Sorry wallah lazi.
Maraadhati nama maraachuuf deemta ammaati. Gootan keessan achi dhagaa akka jiraani. Achi Taayimingii egaa taayimingii arras chaalenjiin akkamii allaa dhufee qaallichi. Allahu akbar. Baguma balleessite waan nama isiisan. Habibi. Galatoomi wallahi rabbiin duniyaadhuma qabne sitti haa kennu. Taayimingii akkasitti kun waan nuti walitti qabdee wiini ta'e daaraa taate. Mata waan biraatti fudhatinaa qoosa jirraa taphataa irra waan ta'eef normaala. Ishee miira keessaa bayaa amma tokko. Weekanda ko mangisti galatoomi wallahi hin gaa bakka ofirraa rafe yoo rafadde mangisti kiyya wallahi. Thank you Habibi. Eessan rafa osoo an sibira jiru akkamitti rafa usme. Wallahi weekemo. Allahu akbar. Akauntiin isaa akkattuun dalaga soonuu lafa kaayee rafe akkattuun waan kenna. Akkatiin dalagaa yoo lafa kaayee deemu ibidda sii darban kaan mallee kino. Giloofi. Oh, Giloofi darban giloofi. Seera koppiliin angootani amma kino. Geema taphaa hojii taphataa jirra. Geema beellama naaf usmeen dhabe. Allahu akbar. Maal jechuun miira keessaa ba'a goo tokko. Ya Habibi. Allahu akbar ya farsa ya Habibi. Giloofi keessatti argitanii hanga meeqa gahe hanga meeqa dhufu. Latama ulfaadha. Rabbiin duniyaa dhuma Allah miira keessaa ba'a maaloo. Oh my god. Weekanda ko. Ya Habibi, rabbummaan duniyaa dhuma qabne sitti haa kennu mangistii kiyya. Qaali namaa wallaahi jecha siif hin qabu yaa Habibi. Mataa nu qabde mataa osoo haa qabu. Sabade karee faarsisuu sabade. Nama dhabeetiin deeme ka si wal. Kota deebi jedhina. Qixaati sheerii fi taaftaabii godha. Allahu akbar miira keessaa ba'a maaloo geema beellamaati miti. Rabbiin duniyaa dhuma qabne sitti haa kennu. Galatoomi wallahi mangistii kiyya. Bakka hangaa dhiisi wallahi. Ay argaartaa? Maali meeqasa? Laali taisi kee qajeele. Maa daffartaa tamma yoo naaf ni ta'u walumaa galatti ol danda'amtu jaarsa koo si daffaruu kootitti dhiifamaa jettee yoo shartatti jettee baate maal rakkoo? Anatu jedha akkas jedhee baa ilmaa hin qaanfattu? Eegaa hin danda'attu sin dandeenyu jetteet ni hin danda'amu faamiliin kee giiftaroonni kee hin danda'aman jettee miliixa. Piliis kanarratti wallahi namichi kun arra hidhateetu manaa dhufe akkam maal jechuu Samiir qaalii kiyya galatu. Abbaa barbaadde osoo sheer gootee fidde hin dandeettu wallahi hin dandeettu. Wallahi sheer hin godhanne wallahi. Kaduraaf dhimma dawwala wayii. Arra geema beellama si hojii taphataara itti fakkaadde moo maal isaa kana qaxaqqatuuf. Amma dhageeffadhu. Ati bara harka kennachuu didde ati walumaa galatti harka kennattu baadde. Harka kennadhu abadan. Hin kennadhu harka. Laalaa usmiyyee jaarsa koo ati si daffaruu kootitti dhiifamattee yoo shartatti jettee baate maal rakkoo qabu qixaatii malee. Hin jedhu akkas. Abadan. Amma maaltu numoo osoo garaadhu ol gara gallee karaaf nu taate maaltu numoo namni kumni shan achi kennuuf hin jiru. Firri isii guutuun osoo walitti qabanii kuma shanii miti kuma kana kennuu hin danda'u. Xiyyaara takkaa bir maal taate xiyyaara takka. Xiyyaara takkitti san eenyu sii kenna. Firri kiyya sa'aatii kana rafaara malee osoo dhufanii. Kenna sa'a 24 nu eega ka akka likooftara nurra mare. Anaafus menarra geema beellama hojii taphataa jirra. Akkasitti quba qabaadha. Taphni irraa ta'u beellamaati jedhu kumatti bara. Ammallee ijoolleen biyya arabaatu naga harkan kenna. Ammallee darbii teessira teessee. Yoomillee walitti taraaramuun ta'in ijoollee biyya arabaa warra jala teessanii abaaboon attaraa turtanarra. Reefin dagachiise miti giloofii san keessatti ililli darbaa yoo hin dagadhe giloofii san keessa ililli darbaa jechuuni.
Giloobii keessatti darbanii darbuu baatanii giloobii malee kuma shan galee bara. Giloobii malee kuma shan kenne wannatti wallaahi. Saadam abbaa jaalalaa jirtaa saadam nagaa keeti. Wiikaanda wiikee ko wallaahi rabbumaan osoo qabu abboo bakkumaatti jirtutti gammannee jira nama. Taayimingii nu eegaa taayimingii xayyaara takka qofa xayyaara takka moona. Eenyumatu qaalichachi jala taa'ee udda namaati. Sa'aatii meeqa seenne saa 12 saa tokko irra jirra liibir. Taayimingii jetta. Taayimingii miti tunan abaaboo san sii kennu jiru abaaboo shan. Xiyyaara takkaa miti. Abaaboo shan. Bokkuma shan. Wea sii kennani kan. Maaliif Taayimingii takka maqaan neegina sinii darsi maal geema bir. Geema normaala maal taatan uummata. Allahu akbar akkatti hanu jalaa fi kunola. Amma dafiiti qixaatii dhageeffadhu qixaatii reef naan fudhu jette san na faarsetam. Na faarse. Maal jedhee si faarsa maal kiyya jedhee si faarsa mee. Kan barbaade na faarse akka barbaadetti faaruu qofa barbaadaan. An nama faarsee hin beeku. Na faarsi naan jettee biree fan qixaatii osoo sirraa qabu na faarse tamma qixaatii sirraa Situ qabu. nama faarsaa oola kanaaf na faarsi siin jedhe situ nama faarsaa oola kanaaf na faarsi siin jedhe. Yoo namoota si faarsaani ani si moodhee jira waan Simmoone ta'eef erga qaba kuma qixaatii. 8 fi kuma 3 fi 800 Simmoone. Shaangulleetti jijjiirayyee wanno 8 7 kaaye. Shaangulleetti jedha? sagalee jijjiirsa. Warra ibsarra kaaye. Hafarsaan achi jala jiraami. Sagalee na waraabbataa dhiisi kaa diina meeqatu gurra qaratee na eega. Waa meeqa narraa eeganan amma sa'aatii fa. Afarsaa waa dhiira keetii wanno jedhi afarsaa waa dhiira keetii fira keetii afarsaan sin tuqu deem. Afarsaan firakii ammaan beeka. Hambar wanni si qaxxamuu dhabeef iyyuu dhageeffadhu wanni si qaxxamuu dhabeef iyyuu si waraabaniif wallaahi. Hayyee bakka wiikee ka'usitti haa tolu mangistii kiyya habiibi. Galatoomi mangistii wallaahi. Duniyaa dhuman qabne rabbiin sitti haa kennu. Halkan gaarii. Good news. Mallattoo taktaakii kenname horri. Galatoomi mataa onna qabde wallaahi mataan osoo yaa jedhu habiibi. Maqaa kiyyaan banattee suuraa kiyya irra kaayattee maal haasoyti tuna jala deemte baalagee. Nama faana beektu kana dhiisi. Taappii godha warra jala jirtan. Amma nu faarsisatu qoy. Mallattoo taktaakii darbaa warri keessaa qabdan akka ispechaalenjiin dhufu. Maal jedhe si faarsaa farsaa? Ispechaalenjii waamaan oliin maal gootu sira namni waa sii kennu hin jiru ispechaalenjii marraa meeqa sii dhufee sii bananii. Wallaa rakadhaa na barsiifte nama wajjin yeroo jalqabaati farra akkanatti taphadheen. Taphadheen beeku akkanatti. Yeroo jalqabaati namni jaarsii wajjin. Ispechaalenjii naa dhufu obsi kaawwayyoo qaalii namaa. Kamtu miira keessa galee 500 darbe. Bakka 500 kuma 500. Wallaahi usmee feegi kadhallee na barsiiste waa meeqa na barsiisaa irra. Mee nama giiftarri kiyya deeme akkanumatti waa mo'ani. Akkanumatti akkuma lama siifisanii naa mo'ani. Jiru birarra dhugaa rabbi. Achi taaf godhan jettuun himaa dhiiste isaa? Taati maal irraa goona reemnu? Usmee usteen kadhattu sirritti? Maal godhuu kadhanna nu kadhaa malee kun akkatti gannuu dhiisaniiti ciciifne ganaa ol garagalle. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Taaptaabiin godina warri barbaaddan. Sadam. Wayne. Warri koppiliinkii godhamee koppiliinkii. Koppiliinkii godha. Wallaa qaalichi sun hin deemu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hin deemu qaalichi sun achuma taa'eeti mas eegaara. Hidhatee taa'aara bir eeggataara. Wallaahi deemee jira wallaahi deemeetiin jira. Qaasaman billaa. Hin dhufaa birjinni itti kaana fakkaate mooyamaa jira kootu jettiin na fakkaate. Taphni kan kun dhumaati kalaas siyaamoo isaanii tapha kana namootee simoo'ee adda ayyaana kalaas. Chaansii dhumaa. Tapi kau dah. Tapi kau dah. Apa kan namanya kita kelas ya na. Ninde ma wallo. Kaede makara wallo.
Yalla dafa. Sila warri kaayiroo tokko yoo fincaan qabu eessatti fincaa wayita laayivii taa'u fincaan hin qabu. Anaa fincaan na ajjeesu ka'e. Maal bishaan dhugaa oolanii warra kaayiroo jettee walitti nun qabinka. Laayivii ganamarraa galgala irratti argaa fi yeroo warra kaayiroo sanniin baay'inatti. Wayyaa wallaa laati. Wallahi laayivii irratti waan hafti Tapha kana numoosisa bakka akka wiinii isaanii jalaa balleessina. Qaallichi hidhateetiin taa'ee dhumarratti beertaayimiingii eeggatee kenna. Laa wallahi warabbii hidhatee hin jiru.